kabajamtootaa fi jaalatamtoota ummata Oromoo bakkuma jirtanitti nageenniif kabajaan isiniif haa ga'u jedhaati. Baay'ee nama boonsitu, baay'ee namatti toltu. Dhuguma an Oromoon hagana birmatee walii dhaabbatee dhaamsa walii dabarsee iyya dabarsa jedhee hin amanne ture. Amma garuu wanna isin godhaatan kana guutumaan guututti Oromoon akka tokkoomee fuulduratti deemaa jiru na argisiisee jechuudha. Dhaamsa darbu tokko wal jalaa fuudhanii dabarsuu jechuun wanna salphaa isinitti hin fakkaatin. Nuti ummanni Oromoo yeroo kana waraanni nu qabnu maali? Sagalee walii dabarsuu, iyyinee iyya walii ba'udha. Waraanni keenya guddaan isa informationiin waraana guddaadha. Nama hin dhageenye waa dhageessisuun waraana guddaadha. Namni doofummaa irraa kaba'u yoo dhagaye nama kana dhageessisaa jirtanii galanni guddaan isiniif haa ta'u jedhaa. Ittuma fuufaa. Ani maaf akka ta'e ani hin beeku. Dhaamsa baay'eetu natti dhufa. Keessattuu biyyarra. Saba Oromoo qofaa miti. Sabni Oromoo hin taane baay'inaan illee natti ergu. Maybe bakka an jiru kanatu bakka guddaa waan ta'eef ta'ullee danda'a. Namoonni na amanu information adda addaa naa qoraa jiru. Waa'ee qorichaa kaleessa dubbadhee ilaalchiseeti. Eegumsi fayyaallee kan Oromiyaa yoo dandeenye qorichi Oromiyaa keessatti raabsamuu qabu karaa danda'ameen akka biyya alaa fidamee nu qoratamu dhiibbaa irratti goona kan jedhu illee barreessaa jiranii. Yoo danda'anii wanna akkasii ka godhan ta'e gaari. Yoo danda'an ta'e ammoo danda'u dandeettii qabu ka jedhu gaafiin guddaan. Kan biraa ammoo waa'ee siyaasa Oromoo ilaalchisee namoonni baay'een biyyarraa ka Oromoo hin taane illee kanatti qoraa jiran. Ummanni Oromoo biyya Itoophiyaa san duwwaa miti addunyaa bulchuu danda'a. Ummanni Oromoo kun jabaatee ufiillee jabaatee nullee jabeessuu qaba ka jedhu baay'een isaanii haasa'aa jiran. Kana waan ta'eef ummanni Oromoo dhugamaa addunyaallee bulchuu saba danda'u ofii jabaatee ofii tokkoomee nullee walitti qabee nu bulchuu danda'uu qaba. Sabni xiqqoonuu akkanatti biyya bulchaa jirti. Sabni guddaan Oromoo akkamitti kanan goone ka jedhullee haasa'amaa jira. Kun ammoo tokkummaa nu barbaachisa. Kan biraa ammoo namoonni baay'een wanna dhageettu kanniin OMN dabarsinaan jettan. OMN ni miidiyaadha. Ani nama dhuunfaati. Gaheen miidiyaa tokko information darbe tokko qoratee yeroo ofii fudhatee qoratee irraan bahee dabarsa. Malee ebalu dabarsi jedheef miti ka dabaru. Kanaaf yeroo ofii eeggatee OMN illee wannaan haasaaru kanniin yeroo ofii eeggatee isin dabarsuu danda'a. Obsaan eeggadha. Kanaaf wanti isin yaachisu hin jiru jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee nama Oromoodhaaf dubbatu dhaamsuuf balleessuuf fiigani namootuma Oromoo himatanii Oromoo kijibaa ta'antu jiru baay'een isaanii. Kana irraa fagaattanii jirtanii Oromoon boonummaa guddaatu natti dhaga'ama. Nuti ani baay'een keessan namoonni adda addaa kana qortan maali? Wanti hammeenni namoonni sirra barreessu hammeenni namoonni siin jedhu kun duuba si deebisaa naan jettan. An duuban nan deebisu fuuldura na deemsisa malee ani yoomiyyuu fuulduratti deema. Forward ever, backward never. Qabsoo Oromoo backwarditu duuba deebise. Amma maali? Forward ever, backward never jedhee ka'eeraan. An wanna danda'een duubatti hin deemu. Kana ammoo gargaarsi keessan information iyya dabarsuun gahee keessan ta'a jechuudha. Kabiraa ammoo wanni suuraa maxxanseeru kan argitanii jirtan jechuu jedhee amana. Suuraa ammas jalatti maxxanseeru kan argitanii jirtan jedhee amana. Ani human right
violation bakka jedhamu hunda seenaa dhageeffadha. Waanuma nama gaddisiisaa uumamummaan illee nama jibbisiisaa. Adda human right Chinese human right group yoo seene waa wayii dhagaa ture waan nama jibbisiisaa dhagaa ture. Wama gurraallee nagaa namaan kennine wayii dhagaa ture. Namtichi haga presentation godhee ka'een booda namtichi kuni by the way doktorii biyya Chinaatti Beijing hospital keessatti organ transplantation kan jedhutu jira. Namoonni yeroo baay'ee kaleen isaanii saambaan isaanii sombi jechuudha, onneen isaanii, koorniyaan ijaa, kaleen isaanii kunniin rakkina qabanii biyya Chinaatti deemanii biyya adda addaa irraa biyya Chinaatti deemaniiti isa kana qaddoo xigganaadhaan sarjeriidhaan deeffatu jechuudha. Amma namni qarshiin isaa qarshii baay'een. Chaayinaan namoota kalee isaanii keessaa baasaa, onnee isaanii, somba isaanii, tiruu isaanii, ija isaanii keessaa baasaa gurguratu. Kana namoonni kunniin eessaa dhufan ka jedhu wanna nama jibbisiisaa wayii dhagayeera uummata Oromoo. Anin namticha san Saturday irra isinii dhiyeessa jedhee yaadaara. Namoonni Oromoo sabboononni guuramanii mootummaa Tigireetiin dhabaman eessa geeffamaa jiru ka jedhullee deebiin isinii deebaarti jechuudha. Hariiroon Chaayinaa fi Itoophiyaan mootummaan Tigiree walii qaban maalirraa akka hundaa'e ka jedhullee hin dhageettu jechuu yeroon booda. Kanaaf jabaadhaa itti fuufaa, icciita baay'eetu dhufaara, icciita baay'eetu nagaara. Ani immoo waan dhaga'u isiniin ga'e jabaadhaa qabsoon itti fuufaa, jabaadhaa karaa dandeettanii.